Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Oduu Afaan Oromoo TV Esat irraa isiniif darbuudha. An Galaanee Tarreessaati. Warraaqsi biyyaalessaa Itoophiyaa dhiyeenya kana paartilee afuriin hundeeffame walgahii biyya Swiidin magaalaa Stookholmitti deeggartoota wajjin taasise haala milkaa'in akka xumure beeksise. Walgahii kana irratti hoogganaan Arbanyooch Gimboot Sabaat Profeesar Biraanuu Naggaa hoogganaa adda Dimookiraasummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa fi hoogganaan paartii uummata Affaar Dr. Kontee Musaa argamaniiru. Swiidinitti qindeessaan warraaqsa biyyaalessaa Obbo Zalaallee Agasillaasee kaayyoo walgahichaa ibsaniiru. Profeesar Biraanuu Naggaa paartilee warraaqsa biyyaalessaa hundi tokkummaa Itoophiyaatti kan amananii fi rakkoo jiru karaa diimokiraataa ta'een furuun sirna diimokiraasii hordofuun murteessaa ta'utti kan waliigalan jedhan. Kun immoo walitti dhufuun waliin hojjechuuf akka isaan kakaase beeksisaniiru. Warraaqsi biyyaalessaa kun kan dhaabbilee malee bakka bu'iinsa sabaa akka hin qabne Profeesar Biraanuun himaniiru. Eenyu bakka bu'iinsa uummataa osoo hin argatin bakka bu'iinsa sabaa fi sablammootaa irratti hundaa'uun tokkummaa uumuu hin danda'u jedhan. Dhaabni kamuu tokkummaa Itoophiyaatti kan amanuuf sirna diimokiraatawaa hundeessuuf fedhii kan qabu yoo ta'e miseensa warraaqsa kanaa ta'uun hojjechuu akka danda'us dubbataniiru. Hoogganaan adda Dimookiraasummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin qabsoon dhuunfaadhaan taasifamu eessaanuu akka nama hin geenye muuxannoon waggoota 25 darbanii barnoota jedhan. Biyyoonni dhiyaas akka bakka tokkotti qindoofnuuf fedhii qaba kan jedhan Obbo Leencoon warraaqsi biyyaalessaa kunis fagoo deemuun amantii isaanii ta'uu himaniiru. Uummanni Affaar tokkummaa Itoophiyaa yeroo kamuu hin mormu kan jedhan immoo hoogganaan paartii uummata Affaar Dr. Kontee Musaati. Sabaan gurmaa'uu kan barbaadaniif naannoon isaanii xiyyeeffannaa akka argatuuf waan ta'eef yeroo Itoophiyaan diimokiraatawaa ijaaramte siyaasi sabaa akka hafus Dr. Konteen beeksisaniiru. Biyya Noorweetti walgahicha irratti kan hirmaate atileet Mulgeetaa Zawudee uffata fakkii Obbo Andaargaachoo Tsigee irra jiru uffatee ittiin dorgomee fi waancaa badhaafame warraaqsa biyyaalessaa kanaaf kenneera. Qophii kanarratti galii baay'een akka walitti qabames qopheessitoonni beeksisaniiru. Manni murtii Itoophiyaa barataa Abbabaa Urgeessaa irratti hidhaa waggaa 15 murteesse. Manni murtii olaanaa federaalaa barattoota Oromoo waggaa 2 dura maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa godina addaa waan mormaniif maqaa gocha shororkeessummaa jedhuun tibbana itti murteessee jira. Manni murtichaa barataa Abbabaa Urgeessaa irratti hidhaa waggaa 15 kan murteesse barattoota Yuunivarsiitii Oromiyaa tapha kubbaa miilaa televezyiiniin daawwataa turan irratti boombii darbachuun barataan tokko akka du'u 40 immoo akka madaa'an taasiseera jechuudhaan himannaa abbaan alangaa dhiyeesse irratti hundaa'e akka ta'e beekameera. Barataa Abbabaa Urgeessaa mana hidhaa Shawaa Roobii keessa kan ture yommuu ta'u poolisiin guyyoota dhaddacha lamaan duraanii mana murtiitti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef murtiin itti murtaa'e Sadaasa 19 akka dubbifamuuf beellamuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Manni murtichaa Sadaasa 9 barataa Addunyaa Keessoo fi barataa Bilisummaa Daammanaa hidhaa waggaa 4.5 itti murteessuun ni yaadatama. Barataa Tashaalaa Baqqalaa immoo hidhaa waggaa 1.2 itti murtaa'eera. Barattoonni Oromoo barnoota Yuunivarsiitii irraa qabamanii gara manneen hidhaatti ergaman kunniin maastar pilaanii magaalota godina addaa Oromiyaa bulchiinsa Finfinnee jala galchuuf qopheeffame mormuun ture. Boombii barattoota Yuunivarsiitii Oromiyaatti darbatame jedhame kanas qaamoleen tika mootummaa akka qindeessan keessa beektonni ni dubbatu. Yeroo garagaraatti gocha boombii dhoosuun saba tokko saba biraa wajjin walitti buusuu fi maqaa amantiin jeequmsa uumuun qaamolee tika mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Oromoo baay'ee hidhaa waan turaniif ammas diraamaa qindeessaniin barattoonni kunniin akka hidhaman keessa beektonni himaniiru. Mootummaan maastar pilaanicha haqe jedhee himus maqaa shororkeessummaa jedhuun dhalattoonni Oromoo ragaa sobaan manneen hidhaa keessatti dararamuun akkuma itti fufetti jira. Fayyaan Dr. Fiqiruu Maaruu yaaddessaa akka ta'e Swiidin beeksifte. Lammummaa Swiidin kan qaban Dr. Fiqiruu Maaruu tajaajila wal'aansa onnee irratti bobba'uuf gara Itoophiyaa kan galan waggaa 3 dura immoo malaamaltummaan shakkamuun hidhaman. Manni murtii federaalaa Dr. Fiqiruu Maaruu waggaa 4 fi ji'a 8 itti murteesseera. Dr. Fiqiruun yeroo hidhaa itti murtaa'e irra caalaa waan xumuraniif akkasumas amala gaarii waan qabaniif ji'a kana keessa hin hiikamu jedhamee eegamaa akka ture ministeera biyya alaa Swiidin wabeeffachuun raadiyoon biyyattii gabaaseera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa namoota 38 manni hidhaa Qilinxoo akka ibiddaan gubatu taasisan jedhee himate keessaa tokko akka ta'anis abukaatoon isaanii Haanis Baagnaat beeksisaniiru. Fayyaan Dr. Fiqiruu yaaddessaa waan ta'eef ministeerri dhimma alaa Swiidin qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin marii akka jalqabe
bakka bu'aa ministeerichaa Patrick Nilsaan himaniiru. Akka abukaatonni isaanii jedhanitti Dr. Fiqiruun biyya akka hin baane waan itti murtaa'eef amma immoo himannaa haaraan kun waa'ee dhimma mana hidhaatii hiikamuu walxaxaa taasisa jedhan. Dr. Fiqiruun abbootii qabeenyaa 60 ol waggoota 4 dura hoogganaa abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumruuk Itoophiyaa obbo Malaakuu Faantaa wajjin dhimma maqaa malaammaltummaatiin hidhamuun isaanii waan yaadatamuudha. Ministeerri dhimma alaa Birteen mirga lammiilee biyyattii kabachiisuuf waadaa galan dhugoomsuu akka qaban paartiin Leebaar waamicha dhiyeesseera. Haala yeroo obbo Andaargaachoo Tsigee ilaalchisee paartiin Leebaar ibsa baaseen ministeerri dhimma alaa haaraa muudaman Booris Joonsan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kenneen akka hordofaniif duulli mallattoo deeggarsa walitti qabu akka jalqaban beeksisan. Haala yeroo obbo Andaargaachoo Tsigee ilaalchisee paartiin Leebaar ibsa baaseen ministeerri dhimma alaa haaraa muudaman Booris Joonsan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennanii akka hordofaniif duulli mallattoo deeggarsa walitti qabu akka jalqaban beeksiseera. Ji'oota 3 darban obbo Andaargaachoon maatii fi qaama dhimmi ilaallatuun akka hin daawwatamne dhorkamuu isaanii paartichi beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qaban paartichi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Birteen dhiyeenya muudaman Booris Joonsan kabajamuu mirga lammiilee biyyattiif dursa kennanii akka hojjetan waadaa galan hojiirra oolchuun dhimma obbo Andaargaachootiif furmaata kennuu qabu jedheera. Ji'oota 3 darban mootummaan Itoophiyaa bakka bu'oonni mootummaa Birteen obbo Andaargaachoon akka hin daawwanne dhorkuun isaa xiyyeeffannaa dhaabbilee mirga namaaf falmanii fi sabquunnamtii biyyattii ta'ee jira. Ministeerri dhimma alaa biyyattii duraanii Filiip Hoomaan ji'a dura Itoophiyaa wayita daawwatanii turanitti obbo Andaargaachoon tajaajila gorsa seeraa akka argataniif qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaluu isaanii himanii turan. Haa ta'u malee waliigalteen biyyoota lamaanii kun hanga ammaatti gara hojiitti akka hin jijjiiramne paartiin Leebaar beeksisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Booris Joonsan sodaa qaamolee garaagaraa irraa dhiyaachaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuun waa'ee dhimma obbo Andaargaachootiif furmaata hatattamaa akka kennan paartichi hubachiiseera. Balaa godina Geediyoo keessatti qaqqabeef kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa akka ta'e dhalattoonni saba Geediyoo biyyoota alaa jiran beeksisan. Godina Geediyootti balaa walitti bu'iinsaatiin qaqqabeef itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaa akka ta'e dhalattoonni saba Geediyoo biyyattii garaagaraa keessa jiraatan himan. Ibsi karaa waldaa isaaniitiin kennan akka jedhanitti lubbuu namaa darbee fi qabeenya manca'eef gaddi guddaan itti dhaga'ameera. Sabni Geediyoo sabaa fi sablammoota godinicha keessa jiraatan kan biroo wajjin rakkoo tokkollee akka hin qabne waldaan kun beeksiseera. Yeroo biyyattiin haala siyaasaa tasgabbaa'aa keessa hin jirretti lafa na ilaallata jedhuu fi walitti bu'iinsa uumuu danda'u irratti murtii kennuun walitti bu'iinsi akka uumamuuf sababa akka ta'e beeksisaniiru. Murtiin wal falmisiisaan kun kan murteeffameef itti yaadamee walitti bu'iinsa uumuuf akka ta'e ibsi waldaa dhalattoota saba Geediyoo biyyoota alaa jiraatanii kun mirkaneesseera. Sabni kun yeroo ammaa malaammaltummaa haqaa fi bulchiinsa gaarii dhabuu fi cunqursaa olaantummaa siyaasaa saba tokkoo Itoophiyaa keessatti dagaageen rakkachaa jiras jedhan. Dhaabbilee siyaasaa akka meeshaa piroopagaandaatti itti fayyadamuun hatattamaan akka dhaabbachuu qabuu fi gocha kanas akka balaaleffatan beeksisaniiru. Balaa uumameef itti gaafatamaan mootummaa aangoo irra jiru akka ta'es himan. Gocha dimshaashaan hidhuu fi ajjeesuu yeroo ammaa godinicha keessatti hammaatee itti fufe ni balaaleffanna jedhan. Ajjechaa fi hidhaan dimshaashaan hojjettoota mootummaa, hayyoota, abbootii qabeenyaa, barattootaa fi dargaggoota saba Geediyoo irra gahaa jiru dhaabbachuu akka qabu waldaan kun waamicha dhiyeesseera. Itiyoophiyaan loltoota baay'ee daangaa Sudaan kibbaa irra qubachiiste. Itiyoophiyaan naannoo Gaambeellaa keessa loltoota baay'ee qubachiisuu ishee barruun Jeneraal Aviyeeshin jedhamu gabaaseera. Walitti bu'iinsa dhiyeenya kana Sudaan kibbaa keessatti uumame wajjin wal qabatee Itiyoophiyaan loltoota ishee daangaa biyyattii wajjin ittiin wal daangeessitu irra qubachiisuuf dirqamuu ishee barruun kun gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa garee riphee loltoota Riek Machaarii wajjin waliigaltee dhabuun naannichatti tasgabbiin akka hin jiraanneef sababa ta'uu akka malu qaamoleen adda addaa himaniiru. Naannichatti humni waraanaa baay'een qubatee akka jiru kan gabaase barruun Jeneraal Aviyeeshinii garuu sababa maaliif akka ta'e waan jedhe hin qabu. Itoophiyaan waliigaltee Sudaan kibbaa wajjin qabduun hoogganaan garee riphee loltoota Riek Machaarii akka daangaa Itoophiyaa hin seenne dhorkitee jirti. Riek Machaar yeroo darbee viizaa gara Itoophiyaa isaan seensisuu hin qaban jechuun buufata xiyyaaraa addunyaa booleetti gara Afrikaa kibbaatti akka deebi'aniif dirqamuun isaa ni yaadatama. Waajjirri muummee garee riphee loltoota Riek Machaariin hoogganamu dhiyeenya daangaa Itoophiyaatti argama. Waajjira muummee garichaa dhiyeenya Gaambeellaatti argamu kanatti yeroo ammaa loltoonni baay'een qubatanii akka jiran beekameera. Mootummaan Itoophiyaa waa'ee qubannaa loltoota kanaa wanti jedhe hin jiru.
Oduun guyyaarraaf qabanne kanuma oduu biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. jedhanitti Dr. Fiqiruun biyya akka hin baane waan itti murtaa'eef amma immoo himannaa haaraan kun waa'ee dhimma mana hidhaatii hiikamuu walxaxaa taasisa jedhan. Dr. Fiqiruun abbootii qabeenyaa 60 ol waggoota 4 dura hoogganaa abbaa taayitaa galiiwwanii fi gumuruuk Itoophiyaa Obbo Malaakuu Faantaa wajjin dhimma maqaa malaammaltummaatiin hidhamuun isaanii waan yaadatamuudha. Ministeerri dhimma alaa Birteen mirga lammiilee biyyattii kabachiisuuf waadaa galan dhugoomsuu akka qaban paartiin Leebaar waamicha dhiyeesseera. Haala yeroo obbo Andaargaachoo Tsigee ilaalchisee paartiin Leebaar ibsa baaseen ministeerri dhimma alaa haaraa muudaman Booris Joonsan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kenneen akka hordofaniif duulli mallattoo deeggarsa walitti qabu akka jalqaban beeksisan. Haala yeroo obbo Andaargaachoo Tsigee ilaalchisee paartiin Leebaar ibsa baaseen ministeerri dhimma alaa haaraa muudaman Booris Joonsan dhimma kanaaf xiyyeeffannoo addaa kennanii akka hordofaniif duulli mallattoo deeggarsa walitti qabu akka jalqaban beeksiseera. Ji'oota 3 darban obbo Andaargaachoon maatii fi qaama dhimmi ilaallatuun akka hin daawwatamne dhorkamuu isaanii paartichi beeksiseera. Ministeerri dhimma alaa tarkaanfii hatattamaa fudhachuu akka qaban paartichi gaafatee jira. Ministeerri dhimma alaa Birteen dhiyeenya muudaman Booris Joonsan kabajamuu mirga lammiilee biyyattiif dursa kennanii akka hojjetan waadaa galan hojiirra oolchuun dhimma obbo Andaargaachootiif furmaata kennuu qabu jedheera. Ji'oota 3 darban mootummaan Itoophiyaa bakka bu'oonni mootummaa Birteen obbo Andaargaachoon akka hin daawwanne dhorkuun isaa xiyyeeffannaa dhaabbilee mirga namaaf falmanii fi sabquunnamtii biyyattii ta'ee jira. Ministeerri dhimma alaa biyyattii duraanii Filiip Hoomaan akkam jirtu daawwattoota keenya kun oduu afaan Oromoo TV Esat irraa isiniif darbuudha angalaanii tarreessaati. Warraaqsi biyyaalessaa Itoophiyaa dhiyeenya kana paartilee afuriin hundeeffame walgahii biyya Swiidin magaalaa Stookholmitti deeggartootaa wajjin taasise haala milkaa'in akka xumure beeksise. Walgahii kana irratti hoogganaan Arbanyooch Gimboot Sabaat Profeesar Biraanuu Naggaa hoogganaa adda Dimookiraasummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa fi hoogganaan paartii uummata Affaar Dr. Kontee Musaa argamaniiru. Swiidinitti qindeessaan warraaqsa biyyaalessaa Obbo Zalaallee Agasillaasee kaayyoo walgahichaa ibsaniiru. Profeesar Biraanuu Naggaa paartilee warraaqsa biyyaalessaa hundi tokkummaa Itoophiyaatti kan amananii fi rakkoo jiru karaa diimokiraataa ta'een furuun sirna diimokiraasii hordofuun murteessaa ta'utti kan walii galan jedhan. Kun immoo walitti dhufuun waliin hojjechuuf akka isaan kakaase beeksisaniiru. Warraaqsi biyyaalessaa kun kan dhaabbilee malee bakka bu'iinsa sabaa akka hin qabne Profeesar Biraanuun himaniiru. Eenyu bakka bu'iinsa uummataa osoo hin argatin bakka bu'iinsa sabaa fi sablammootaa irratti hundaa'uun tokkummaa uumuu hin danda'u jedhan. Dhaabni kamuu tokkummaa Itoophiyaatti kan amanuuf sirna diimokiraatawaa hundeessuuf fedhii kan qabu yoo ta'e miseensa warraaqsa kanaa ta'uun hojjechuu akka danda'us dubbataniiru. Hoogganaan adda Dimookiraasummaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa gama isaaniitiin qabsoon dhuunfaadhaan taasifamu eessaanuu akka nama hin geenye muuxannoon waggoota 25 darbanii barnoota jedhan. Biyyoonni dhiyaas akka bakka tokkotti qindoofnuuf fedhii qaba kan jedhan Obbo Leencoon warraaqsi biyyaalessaa kunis fagoo deemuun amantii isaanii ta'uu himaniiru. Uummanni Affaar tokkummaa Itoophiyaa qabamanii gara manneen hidhaatti ergaman kunniin maastar pilaanii magaalota godina addaa Oromiyaa bulchiinsa Finfinnee jala galchuuf qopheeffame mormuun ture. Boombii barattoota Yuunivarsiitii Harommayyaatti darbatame jedhame kanas qaamoleen tika mootummaa akka qindeessan keessa beektonni ni dubbatu. Yeroo garagaraatti gocha boombii dhoosuun saba tokko saba biraa wajjin walitti buusuu fi maqaa amantiin jeequmsa uumuun qaamolee tika mootummaa Itoophiyaa dhalattoota Oromoo baay'ee hidhaa waan turaniif ammas diraamaa qindeessaniin barattoonni kunniin akka hidhaman keessa beektonni himaniiru. Mootummaan maastar pilaanicha haqe jedhee himus maqaa shororkeessummaa jedhuun dhalattoonni Oromoo ragaa sobaan manneen hidhaa keessatti dararamuun akkuma itti fufeetti jira. Fayyaan Dr. Fiqiruu Maaruu yaaddessaa akka ta'e Swiidin beeksifte. Lammummaa Swiidin kan qaban Dr. Fiqiruu Maaruu tajaajila wal'aansa onnee irratti bobba'uuf gara Itoophiyaa kan galan waggaa 3 dura immoo malaammaltummaan shakkamuun hidhaman. Manni murtii federaalaa Dr. Fiqiruu Maaruu waggaa 4 fi ji'a 8 itti murteesseera. Dr. Fiqiruun yeroo hidhaa itti murtaa'e irra caalaa waan xumuraniif akkasumas amala gaarii waan qabaniif ji'a kana keessa hin hiikamu jedhamee eegamaa akka ture ministeera biyya alaa Swiidin wabeeffachuun raadiyoon biyyattii gabaaseera. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa namoota 38 manni hidhaa Qilintoo akka ibiddaan gubatu taasisan jedhee himate keessaa tokko akka ta'anis abukaatoon isaanii Haanis Baaginaat beeksisaniiru.
Fayyaan Dr. Fiqiruu Yaaddessaa waan ta'eef ministeerri dhimma alaa Swiidin qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin marii akka jalqabe bakka bu'aa ministeerichaa Patrick Nilsaan himaniiru. Akka abukaatonni isaanii yeroo kamuu hin mormu kan jedhan immoo hoogganaan paartii uummata Affaar Dr. Kontee Musaati. Sabaan gurmaa'uu kan barbaadaniif naannoon isaanii xiyyeeffannaa akka argatuuf waan ta'eef yeroo Itoophiyaan dimokiraatawaa ijaaramte siyaasi sabaa akka hafus Dr. Konteen beeksisaniiru. Biyya Norweetti walga'icha irratti kan hirmaate atileet Mulgeetaa Zawudee uffata fakkii obbo Andaargaachoo Tsigee irra jiru uffatee ittiin dorgomee fi waancaa badhaafamee warraaqsa biyyaalessaa kanaaf kenneera. Qophii kanarratti galii baay'een akka walitti qabames qopheessitoonni beeksisaniiru. Manni murtii Itoophiyaa barataa Abbabaa Urgeessaa irratti hidhaa waggaa 15 murteesse. Manni murtii olaanaa federaalaa barattoota Oromoo waggaa 2 dura maastar pilaanii magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa godina addaa waan mormaniif maqaa gocha shororkeessummaa jedhuun tibbana itti murteessee jira. Manni murtichaa barataa Abbabaa Urgeessaa irratti hidhaa waggaa 15 kan murteesse barattoota Yuunivarsiitii Oromiyaa tapha kubbaa miilaa televezyiiniin daawwataa turan irratti boombii darbachuun barataan tokko akka du'u 40 immoo akka madaa'an taasiseera jechuudhaan himannaa abbaan alangaa dhiyeesse irratti hundaa'e akka ta'e beekameera. Barataa Abbabaa Urgeessaa mana hidhaa Shawaa Roobii keessa kan ture yommuu ta'u poolisiin guyyoota dhaddacha lamaan duraanii mana murtiitti dhiyeessuu waan hin dandeenyeef murtiin itti murtaa'e Sadaasa 19 akka dubbifamuuf beellamuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Manni murtichaa Sadaasa 9 barataa Addunyaa Keessoo fi barataa Bilisummaa Daammanaa hidhaa waggaa 4.5 itti murteessuun ni yaadatama. Barataa Tashaalaa Baqqalaa immoo hidhaa waggaa 1 fi ji'a 2 itti murtaa'eera. Barattoonni Oromoo barnoota Yuunivarsiitii irraa ji'a dura Itoophiyaa wayita daawwatanii turanitti obbo Andaargaachoon tajaajila gorsa seeraa akka argataniif qondaaltota mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigaluu isaanii himanii turan. Haa ta'u malee waliigalteen biyyoota lamaanii kun hanga ammaatti gara hojiitti akka hin jijjiiramne paartiin Leebaar beeksisaniiru. Ministeerri dhimma alaa Booris Joonsan sodaa qaamolee garaagaraa irraa dhiyaachaa jiruuf xiyyeeffannaa kennuun waa'ee dhimma obbo Andaargaachootiif furmaata hatattamaa akka kennan paartichi hubachiiseera. Balaa godina Geediyoo keessatti qaqqabeef kan itti gaafatamu mootummaa Itoophiyaa akka ta'e dhalattoonni saba Geediyoo biyyoota alaa jiran beeksisan. Godina Geediyootti balaa walitti bu'iinsaatiin qaqqabeef itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu mootummaa Itoophiyaa akka ta'e dhalattoonni saba Geediyoo biyyattii garaagaraa keessa jiraatan himan. Ibsi karaa waldaa isaaniitiin kennan akka jedhanitti lubbuu namaa darbee fi qabeenya manca'eef gaddi guddaan itti dhaga'ameera. Sabni Geediyoo sabaa fi sablammoota godinicha keessa jiraatan kan biroo wajjin rakkoo tokkollee akka hin qabne waldaan kun beeksiseera. Yeroo biyyattiin haala siyaasaa tasgabbaa'aa keessa hin jirretti lafa na ilaallata jedhuu fi walitti bu'iinsa uumuu danda'u irratti murtii kennuun walitti bu'iinsi akka uumamuuf sababa akka ta'e beeksisaniiru. Murtiin wal falmisiisaan kun kan murteeffameef itti yaadamee walitti bu'iinsa uumuuf akka ta'e ibsi waldaa dhalattoota saba Geediyoo biyyoota alaa jiraatanii kun mirkaneesseera. Sabni kun yeroo ammaa malaammaltummaa haqaa fi bulchiinsa gaarii dhabuu fi cunqursaa olaantummaa siyaasaa saba tokkoo Itoophiyaa keessatti dagaageen rakkachaa jiras jedhan. Dhaabbilee siyaasaa akka meeshaa piroopagaandaatti itti fayyadamuun hatattamaan akka dhaabbachuu qabuu fi gocha